amma caamni qulqulluu jedhu hundumaatti namanta. Seera uumamaatti akka mul'ate Yohaannis boqonnaa 22tti itti namana. Isa uka kumuufaa dabalatee hunda isaana namana macaafa koo. Ishoo waan jiru immoo raawwatta amanuu qofaa osoo hin taane hin raawwatta mooti. Waan inni jedhus nan raawwadha itti namanasi. Kanaaf Yesuus nama ta'uu isaatti namantaare. Nama ta'uu isaa waaqa ta'uu isaa ergamaa ta'ee gara biyya lafaa kanaa dhufuu isaas foon uffachuu isaa hunda isaattuu nan amana. Nama ta'uu waaqa ta'uu jechuun maal jechuudha beeti? Nama ta'uu waaqa ta'uu ergamaa rabbii ta'uu. Hunda isaattiyyuu nan amana maaliif? Achi kun kalaafatee dha kan kee. Ustaaz nu dhiisaa rakkoo. Nama ta'uu waaqa nama ta'uu waaqa ta'uu jechuun maal jechuudha beeti? Hayyee fakkeenyaaf Waaqayyoo wanna fedhe ta'uu danda'anii Waaqayyoon hoogganuu hin danda'u. Waaqayyootu ana hooggana malee abdii dhaggeeffadhu haa. Waaqayyo saka adda baasaa deemsa. Waaqayyootu ana hooggana malee ani Waaqayyoon hin hoogganu. Waaqayyoo cubbuu namaatti ani foon uffadhee foon dhala namaa uffatu uffadheen cubbuu namaatti namoota fayyisuu barbaadee yoonni jedhe ishii ameen jedhee harkaa fudhachuu malee lakkii kun isiif hin ta'u anatu si hooggana jedhee ani waaqa dhorkuu hin danda'u si galee. Beeti. Ammati waaqa Yesuus nama ta'uu isaatti ni amantaa malee gaaffiin keenya. Nana mana utuu inni nama hin taane ta'an ikkoo garba cubbuutidha silaaga yoona kana garuu inni garbummaa cubbuu jalaa kan na baaseyyuun nama ta'uu isaatiin ni dabar. Silaa yoona kanaan akkuma warra biyya lafaa kanan burjaaja'an ture si galee. Waaqayyoodha jettee ni amantaa Yesuusin. Eeyyee nana mana dhibbaa. Akkamitti amantaa beeti? Hayyee sababiin isaa akkanitti amanu Gooftaa Yesuus Kiristoosii ilma waaqa jiraata waan ta'eef waaqummaa akka abbaa isaa akka qabu macaafa qulqulluutu natti hima. Abbaanis inni akka waaqa ta'e ragaa ba'eef jira macaafa qulqulluu keessatti waan ta'eef. Maal jedhee ragaa ba'eef? Akka inni waaqayyo ta'e ragaa ba'eef jira. Eessatti? Ibroota boqonnaa 1:8. Maal jedhee Ibroonni boqonnaa 1:8? Hayyee dubbisi yoo qabaatte of harkaan qabu macaafa. Silkii korraa jira garuu macaafarraa si baasuuf immoo fagaata. Waan si dhufu keessaa warra Yesuusin gannanii Yesuusis isaan beeku. Ani Yesuusin hin ganne elaa abdii koo elaa maal jedha beektaa macaafni dhugaa rabbi si hubachiisa dhaggeeffadhu. No, anaan namni na hubachiisu macaafa qulqulluu baay'isaa elaa maal jedha beektaa macaafni. Namni ilmicha ganu abbicha wajjin firooma hin qabu jedha. Kiristoos ilma waaqayyoo akka ta'e namni hin beekne immoo biyya lafaa mo'uu hin danda'udha macaafni qulqulluun. Eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a? Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraata akka ta'e nama beeku qofatu cubbuu biyya lafaa rakkina biyya lafaa kan hundumaa mo'uu danda'a jedha. Ati amma gaafa shaadaa qabatti harka kee ol kaastee Yesuus ilma waaqayyoo miti, inni waaqas miti, inni gooftaas miti jedhe. Guyyuma sana jireenya keessaa baatee baay'ee. Inni eenyudhan jedhe? Ergamaa rabbii qofadha itti naan duune du'anaan kaanii sababa cubbuu koodhaaf hin duune jette. Kun immoo hojii seexanaadha. Rakkinni kee baay'ee waan namni naan wangeela waan namni natti himu nama dhugatti jettee asirratti barbaadu malee. No, ani tiksii wangeelaatti nama malee saayikiloojii sammuu kee miti kana nama nu abdi. Just si jaallanna nuuni amantiin kan dhuunfaa keedha wanna feetetti amanuu dandeessa. Yeroo takka beeti. Dhugaan hin haalamne immoo Yesuus gooftaadha. Beeti. Yesuus waa meeqa? Waan hundumaati dhanaaf Yesuus. Namallee waaqallee ergamaadhalleedha. Abbaa kootillee obboleessa kootillee wanna hundumaa godhan. Akkasiin jenne obboleessa kan keessiin obbolummaatti deessaa gara simiti kan si qabate. Namalleedha waaqalleedha ergama waaqayyootilleedha. Tole tokko mee haa jalqabnu tokkoffaadha. Nama isa kanatti amantaa akka inni nama ta'e. Mana. Nama jechuun uumamaadha moo uumaa jechuudha? Nama jechuun hiikni namaa. Isin herrega isa biyya lafaa herregdu baay'isoo yaani garuu fayyina. Herrega biyya lafaatiin maal? Herrega biyya akiraatiin haasa'u jirta. Herrega akiraatiin haasa'u jirta. Herreguma biyya lafaati. Nama jechuun hiikni isaa uumamaa jechuudha moo uumaa jechuudha? Dhalate namarraa dhalate malee uumamni kan uumame adda. Nama jechuun herregni isaa hiikni isaa uumaa jechuun uumamaa jechuudha.
Maal jechuudha? Hin dhalate uumamaa jechuudha nama jechuun hiikni isaa. Maaliif isin abdii harkaa fuutanii abdiin of hin danda'u? Hin danda'a maal abdiin hin danda'u siin jedhe ani beekaa si gaafachuu jira ani beekaa si gaafachuu jira ati maal uf dandeessaa miti isaa atuuf dandeessaa anillee uf danda'a tayyib ka uf danda'uudhaatti deemi. Baay'isa wayii xiqqoodha waan ta'eef nama guddaa wajjin haasa'uu sadarkaa isaa hin yeroo takka nama guddaa wajjin haasoftaa yeroo takkame ana wajjin nama guddaa wajjin haasoftaa kan jedhani nama jechuun hiikni isaa uumaa jechuudha moo uumamaa jechuudha yaa beetii ta'e. Maal jechuudha namni gaafa jettan Yesuus nama ta'e malee nama miti baay'isa wayii. Nama ta'ee jedha malee macaafna. Maaf nama maa jettee irreeti nama jechaan turreeti duratti Yesuus nama hin jenne. Nama ta'e gaafa jedhu nama ta'ee jedha kamarree nama ta'uu isaatiin namadha garuu namuma akka keenyaa kanaa miti nama cubbamaa miti Yesuus nama akka keenyaa dadhabaa kanaa. Cubbamaa ta'uu dhabu nama wagguu jettu hiikni namaadha uumaadha moo uumamaadha hiikni nama jedhu kun. Hin beeku ani namarraan dhaladhe kan uumame addaamitti uumame naa ergasii immoo nama jechuun namni uumatu jira isaa. Yesuus Kiristoos namummaadhaan dadhabaa nyaatee jira dadhabee jira rafee jira mugee jira. Akka keenya ta'edha kan macaafni qulqulluun. Nama meeshii tayyib kan nyaatu sun kan dhugu sun kan beela'u sun inni sun nama erga ta'eeti uumaadha moo uumamaadha kan nyaatu sun. Namatu nyaate. Namni sun uumaadha moo uumama nyaate? Namadha uumaaf uumama maaliif na gaafattu sani? Maal uumama addaan hin beektu mosa? Uumamatu nyaate moo uumamatu nyaate? Ani waan isin deemtaniif beeka baay'isa wayii intiniin akkasiin barbaachisu waan amantii keessatti saddeetaan amantii wangeelli maal jedhaa? Ati si gaafadhe ati nyaate jettee tajib Yesuus jettan wagguu nyaate san kan nyaate sun nama jechuu jirtaa miti? Waaqayyo uumanni nyaata inni samiif dachii uume sun. Waaqayyoon nyaatu garuu Yesuusiin nama gaafa ta'e jedhu waan hundumaan akka keenya ta'e macaafni waan jedhuuf ustaazamma fakkeenyaaf. Kan nyaatu sun kanaafuu kan nyaate suni uumaadha moo uumamatu nyaate? Kanuma qofa na deebisi. Uumamatu nyaate moo uumamatu nyaate waa? Ani uumaaf uumama isaalleen dubbisni garuu jechuun wannuma macaafarra jiru naasoo wayyaa miti reessi. Akkamitti hin beekne uumatu nyaate tayyib uumaan hin nyaatuu jettee jirta waaqayyo nyaatu erga jette uumaan hin nyaatu jette. Wanni hafe maali uumama nyaate jechuudha kana malee kan namummaa isaatiin malee. Namummaa oguu jettu kan nyaate sun maalidha kan nyaate kan mugee sun karabee sun. Uumatu rafe moo uumamatu rafe jettaan? Nabdii kanuma qofa gaafachuuf hin seene baay'isa wayii malee falmiidhaa fi miti galatooma. Beeti. Akkuma yoo miidhaa akkanatti osoo haqa baqattu akkanuma jiraatta yaa mucayyoo ta'e. Osoo dhugaa baqattu akkanuma jiraatta. Hin baqanne anu dhugaa maal akkanaa galatti amananachuun ikkoo mirgadha miti. Tayyib ammayyaa gara biraadha deebi'aa fi abdii bakka wayiidhaa harkaa balleessame. Dhaabiyaata akkasiin qabattee deemtu adventistii irraa bakka wayii qabattee deemti beektee. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 banime beeti. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 8. Ka dura jette san. Achi macaafarraas ni bana. Ani namaaf ibsuun natti ulfaatu malee ofii kootii akkatti amane ni beekaa. Yeroo namaaf ibsuun jechuun barsiisaan namaa ibsuu wayya malee. Barsiisa masanuu dhabnee goone barsiisaa nu barsiisu. Barsiisa masanuu dhabnee taa'u jiratu. Barsiisuma sirraa singalchu tokkotu fide amma dhugaa rabbi torbee matakkata sirraa deemtanii. Tuutee keessa jirti isaa torbaanii barsaa hojjechee babisaa jireetti duraaf tuutee takka jira. Tuuteen duraanii torbaanii barsiisaa wayii kan jajjaba wayii bitaa jireetti yeroo hunda. Hin baddeesirra. Mee bani mee takka hundattu barsiisaa wayii kaasirra dhugachuun barbaada. Mee bani mee akka hundattu mee barsiisaa asirra dhugachuu sanitti deebina. Mee bani ibrootuma boqonnaa tokko lakkoofsa 8 bani. Abdoon asirraa sin galchuu dhufe ofii asii galee ustaas.
Meeqa bitanii abdoollee bari zarraaf jedha dhufeetti guyyama tokko qabnee mana keessa dandeessaa bullee samboodhaan jedhatti narraan buustu gaafsaan meetii moo mucattii takka jedhe harkaan tokko qabeeti hiisiisa ture narraan buustanii nafticha kana wallahi kolfaa gamma sokka saduma narraan buustanii nafticha kana osoo jedhu irraa buusu didde bu'ettiin na buusu didde akkasumatti teessi ofirraa samboodan mataa kana dawwakee nafticha ammaa gadhiisi samboodan jara kana wajjin haasa'u jedhe wassalaam hundi si dhadhitte jechuun badde beeti dubbisme hayyee waa'ee ilmaa garuu jedha teessoon kee yaa waaqayyoo baraa hamma baraatti ulee mootummaa kee ulee qajeelummaati jedha ati qajeelina jaallattee jibbina jallina jibbite kanaafi waaqayyo kee waaqayyichatu si dibee jedha dibata waaqayyo kee waan jabduu wii dubbatte me waaqayyo kee waaqayyichatu si dibee dhaasa aji waaqayyo kee Yesuus waaqayyo qaba jechuudha waaqayyo kee jennaan itti ayyee waan bakka tanallee miti si gaafachuu barbaade waaqayyo kee kan jedhu kun jabaadha Yesuus akka waaqayyo qabu asiinuu barta bakka asiin jedhe san waa'ee ilmaa garuu saddeet dubbisi jettani miti lakkoofsuma saddeet maaliif ati sagalee dubbistee nu tolchite waaqayyo kee kan jedhu macaafa keessaa santuu dubbiste bara waaqayyo kee kan jedhu san dubbiste waan jabaatu kaammoo jette sanati yaa waaqayyo jedhee waa abbaan ilmaan dubbatee ka jette san eessatti yaa waaqayyo jedheen waaqayyo kunooti ka lakkoofsa saddeet irratti Ibroonni waan dur timbiitii dura dubbatu jiraami waan duraadhaa dubbachuu jira bara waa'ee ilmaa dubbachaa jira marree waa'ee ilmaa eessatti dubbate Ibroonni bar kan dubbatu jiru waa'ee ilmaa waaqayyo akkana jedhee ture jechuu jira asiin dura jedhee jechuu jira asiin dura eessarratti jedhe akkas abbo waaqayyo sinaa qajeelchuu waan dandeessin duukanayyuu nagaan bula Maali? deemi beeti achi deebisaan deemin hin buute leentiin si haaciniin tun jedhu wannan gaafadhee fi abbaan ibroota bakka kana irratti macaafni afaan oromootiin jiru 66 kun macaafni afaan oromootiin jiru kuni ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti waa'ee ilmaa garuu yaa waaqayyo jedhee waaqayyo moggaasee jedha lakkoofsa 9 irratti ammoo waaqayyo kee waaqayyo si dibee jedha akka Yesuus waaqayyo qabu dubbate garuu ammoo waaqayyo kee yaa waaqayyo jedhe kan jedhu san ammoo eessarraa fudhate hojjettaan faarfannaa 45 irraa fudhate faarfannaa 45 lakkoofsa meeqa lakkoofsa 6 jechuudha faarfannaa 45 lakkoofsa 6 irratti ammoo yoo deebitanii afaan oromootiin dubbistan jechi akka jedhu sun hin jiru jechi akka jedhu sun macaafa irra hin jiru faarfannaa irra hin jiru abbaan ibroota aadaa eessaa fuudhee dubbate isa kana gaafin kiyya ture mucayyoon ammoo ariifattee baate akkas abdii yoo dadhabdee jiraatte rafee abdii homaa rakkoon qabu Yoo isaan dhufanii bore shayirii isinii godha. ayyee homaa rakkoon qabu nutti miti nu barreessiiti yookaan yoon itti iyyuu miti yeroo masii mijateetti nutti miti homaa rakkoon qabu nuti saati namoota hedduu gatii gashatanii fi baay'ee Biraaziliin wajjin haasa'uu barbaadan ture dubbachuudhaaf. Gaaffii xixiqqoo kan aanuun deebisachaa ture. Wayii. Wayii guuta. Suuraa shan lakkoofsa 10 naa dubbisame. Maaliifan dubbise? ana gaafatu anatu kuno anatu kareetiin jiraate ana gaafatu as deebiti maal suuraa shan ana gaafatu Abdiin gaadha simiti bro. maal kun abdii gaafata abdii macaafa gaafata abdiin reefu ana gaafatu nama karee miti abdiin Abdiin maara hin barsiisa miti maali asan gaadha bar san gaafachaa. Rakki abdiin barsiisaa miti aboo barataadha abdiin barsiisaa miti anatu anilleen barataadha cinaniin barsiisa ana gaafatu kun as jiraata. No, abdiin gaadha bar akka barsiisatti asaa miti gizee asamu. Yaa gurba ana gaafadhu mee gara deebite haa sawinni nama miidhaa akkasumas as deebite na gaafadhu. Dhaqi dubbisi shatiyyuu suuraa 5 dubbisi. Maal jedhee dubbise samaan asii dubbisaasa. Dhaqi suuraa keessan dubbisi maaliin qabdu moo
Salaan keenya Yaa dubbista. goobaz fuudhanii kaanii naa qabaan jedhan. Dhiigaraa miti wannan jedhu kun. Fuudhanii kaanii naa qabaan jedhan. Dhiifinga. Fuudhanii naa qabaan jedhanii siin jedhe. Ofii kan keetii uf dandeessa. Wassalaamu alaikum. Eegga dubbistee jiraatte gaafiin gaafadha jette dubbisiitii waan akka jedha quraanni jedhiiti erga sana amma dubbadhu malee akka akkasii jirtu bar falsafaa biraati kun. Akkasii dhaame. Nagaafadhu siin jedhe malee nan dubbisa siin jedhe nagaafadhu siin jedhe. Lagi dubbisi. Baasii dubbisi salaan nama dubbista maal? Namanti kentaan Maal rakkadhe maal birrii naa kafaltama maal godhu si dubbisaan dhaqiitti dubbisi ofii kan keetii nagaafadhu. Waan akkanaa jedha maaf akkana jedhee naan jedhe. Maaf si dubbisa? Maaf eeggaman. kana bar rakkina keessan kana bar. Maal rakkanne nuti alhamdulillah. Ati dubbisiitii waan akkanaa jedha quraanni maal jechuudha jedhi gaafadhu malee ka dubbisullee an ka gaafatullee ana ka deebisullee ana akkam jechuudha. Ati maal hojjette? Nuti waan takka rakkanne ati isiituu rakkanne. Isiituu dubbisiiti akkana jedhi na gaafadhu malee. Anas si gaafate baramma. Anas gaafate ammantan. Na gaafadhu siin jedhe dubbisii na gaafadhu. Quraana dubbisiitii na gaafadhu. Dhaga'ee dhufe kanaafi itti manii. Ma ati yoo jirta wabdi amma dhugaa waaqa. Maal ammati gaaffii Amma barbaade jedhee maal jechuu barbaade yaadicha Lagi ibsii waan guddaa jira beera waan guddaa achi gubbaa jira. Otoo si itti beeka maarri waan guddicha maa sodaatare Lagi indumtaa dubbisu kan dubbisanii. Eegana gaafadhu. Waan guddaa sani amma dubbisiiti maaf akkana jedhi waan guddaa san dhaguu barbaannaa yoo alhamdulillah quraani guddama dhuguma wallaahi. waaw Bakka silaa beektaa gaaffii mucoo gaafate sana gaafadhu hin deebisan. Adaraa kan kee dubbisiitii na gaafadhu quraana dubbisi bakka jette san. Atuun Dubbisuun dadhabe waan akkasii gara tugaa kanatti ta'e jedhee achi keessa waa dubbatu. Tayyibee yaada isaa ibseeyye. Yooniin shaffaa si dhaabatee jira. Maanguddummaa si dhaabatee jira. Yooniin akkin jedhe yaada akkanaatu achirra dubbatamaa yaada akkanaatu na dhibee jedhe. Siidis irra si dabree jiran dubbisini. Yaada akkanaatu jira. Quraanarra yaada akkanaatu na dhibee jedhe. Ayyee. amma dubbisuu natti toluu dubbisuu hin taane dubbisuu garuu maal beektaa achirra akkasiin amantii kiristaanaa qeeqxan kan baasu achi gubbaa jira. Akkasiin diinummaa amantii kiristaanaa wajjin godhatan kan sin gorsu kitaaba keessan keessa achi gubbaadha. Sigalee isaan akka ta'e Maal jedhe yaa goobaa amantii kiristaanummaa diinummaa kan gorsu maal jedhu? Kana gaara dura sammuu keessa bartii qoodaminu wanti jettanii naanneessuu malee as keessatti naanneessuu malee hiika isaan yaa goobaa yaa mucaa keenya yaa qaxalee adaraa kan kee. Arraballee dhaabiitii mee dubbisiitii nu hubachiisi nu gaafadhu siin jechuu jira maaf akkana jedhi adaraa kan kee arraba dhiisi. Arraba namni nama arrabsine hin jiru. Hundi isa daa'imman xixiqqoo yoo dhaite daa'imman xixiqqoon dhukkee sirraa kaa'atte arraba. Bakki kun bakka arrabaatii miti bakka nama gurguddaati bakka namni ragaan haasa'u. Digaltee bakka namni ragaan haasa'u. Arrabaan osoo walitti jalqabne amma hukkii mul'irraa kaafne laal. Laakiin arrabni waan takka bu'aallee hin buusu. Daa'imman xixiqqoon illee si injifatte arrabaan. Dhiisi arraba dhiisiiti waan gootu gaafii gaafadhu. Quraana irraa dubbisi akkana jedha maaf akkana jedhime. Gaafina gaafadhu amma bakka asiraati waan beektuu fi shashaffanaa argamti gaafii biraan gaafadhu san iddoo gaafatan gaafadhu sin deebisa. Maal shaffanaa jira sama goobaa bar dubbisiin jechuun jira maal shaffana isaa? Anama koko halluu adiidhaan kun adii sin jette adii miti naan jette bar waan beektuu waan shaffanaa jirtuuf jechuudha waan beekaa dabsaa jirtuuf. Dubbisiin jechuun shaffanu jechuudha isaa goobaa afaan biyya keessaniitiin dubbisi jechuun shaffanu jechuudha. Siif dhiisee bar dubbisiin jechuun jira. Silaa macaafa isaan keenya hun dubbista salaan keessan miti dhimma irraa hin qabdu kan namaa dubbisuu dabdaree. Jeekiniiti waan gaaffisitti ta'e quraana keessaa waan akkasii gaaffiinitti ta'ee jedhi gaafadhu obboleessa maanu jeektaa. Jeekumsa miti biroo si bira dhowni. Waan akkasii kanatu ayaa kanarraa quraana kanarraa waan akkasii kana gaaffiina ta'ee wanti kun ammallee sirrii natti hin fakkaatu jedhiiti waan san dubbadhu isin jechaa jiranii bara obboleessa. Kanaafiyyuu kan akkas ta'e maarii baasee dubbisu maali salaga kitaaba qaba miti 15 14 irraa baasee dubbisu. Kun akkana jedha kamtu gaaffisi ta'e naana jedhu.
Ustaz gaafin na gaafadhaa isin jecha yeroo sana gaafadhaa dhiisaati. Ayya gaafii si aga fadhu dhiisme dhiisis. Kana galan kana barra kokkisa. Agi dubbisi maara kokka bada agi dubbisi itti kaanoof taanke seentan. Yooni bar taataan kun guutuun kan keetii bar situ shabaa dhaabbatee fiiti. Ani kalti akkasiidhaan beeku. Kalti akkasiidhaan nama akkam boodasa. Nama nagaan se'e bara wooma dubbisee gaafachaa jiran se'e bara. Maal dubbisee gaafatasaa mucaan kumayyuu kan waan jechaadha. Suuraa shanaffaa takka kudhaa banaa jedha. Suuraa kudhaa farafaadhaa banaa jedha. Ani maal godhu sii bana ati ofii kan keessa fakkeenyaaf amma nuti quraanarraa macaafarraa hogguu gaafannu ofii dubbifnee qubeellee ofii dubbifnee lakkoofsa ofii keenya himnee maal jechuudha jennee gaafannan. Nu dubbisiin jennu nama ol seennee xiinii fakkeenyaaf amma xiqqisi bakka nanaa dubbisiin jennu wallaalummaa agarsiisa kun. Ofii keenya dubbifnee ofii dubbifnee erga sadii ammoo akkana jedha macaafni bakka kanaadha maal jettaa jennaan gaafii akkasi gaafanne. Malee dhufteetiin naa dubbisaa. Ega sani ammoo dubbisuu sodaatan. Maal nagoomaa mi gobazi ko maal taate saa? Halo, dubbisi kaamarree biroo maali akkas ta'e eeganii wallaala ta'e isaa beekaa dubbisi. Yaa gobazi ko carraa xumuraa si keessa. Carraa xumuraa si keessa. Carraa xumuraa si keessa. Kanuma ijoollee warra waa'ee namni godhu ishee taatisiini. Takkaa dubbisiiti. Takkaa dubbisii. Ega sani yaada sana maal jechuudha quraanni maal jechuu jira jedhiitii nagaa. Takka yaada isaa ibsiiti. Digaltee takka yaada isaa ibsiiti. Yaada akkanaatti achi keessa jira jedhiti. Erga sani ammoo yaadni kun maal jechuudha jedhiitii qaba. Siif deebisa. Sani irratti ammoo naaf dubbisaa naaf maal godha wanni akkasiidhaan nu biratti nuti. Digaltee. Maafani san barbaanne beektaa? Ana kun dubbisuu wanti jechuun barbaanne maal hin barbaanne beektaa? Amantii keessaa hin barbaanne. Sin immoo gisee amantii namaa xiqqoo hin nama gochaa beektaa? Tole. Dabboo itti wanna jedhu jala sanii haasa. Jedhi natta nagaa. Jala sanii olaasee tole. Erga amantii islaamummaadha amantii keessanitti dhimma hin qabdu. Maal godhu bira maaltu na bira si fide? Dhimma hin qabdu maaltu na bira si fide? Dhimma qabda maaf hin dubbe? Dhimma hin qabu jedhaatti namuu maaltu na bira si fide? Akkam nagaa jirtaa falmattu? Jira ustaas nagaadha miti nagaadha miti. Alhamdulillah jirra alhamdulillah. Kam jirta ati naguma ami? Naguma jira mammaa dhugaa. Jirtu miti mee maal jira mammaa dhugaa. Jirtu miti maaltu jira. Gannatti muyitii qabatu. Maal jette? Ani bar waggaa tokkotti si yaadeen dhufee bar maal taatanii jiru. Maali dhukkee nurraa kaafteetiin deemtee meetilleen isuma ol deemine isaa? Baay'een deebi'aan nan baana deebisaa mee sagaleen kun deddeebisaa waan isaan beeku. Aya deemiti bayi deebi'ayyee. Ayyee wannaa yoo jettan yaa jamaa Paakistaanii na fakkeessite. Isii ta'e narraan buusin adaraa keessa waan tan anfarroo asii qabdu nama salphachiifti wanni suni. Gaafii ani sin gaafadhe san namni deebisuu dandeessa yoo jiraattan. Gaafii ta'a gabaabaadha. Gaafii ani sin gaafadhe Yesuus Kiristoos nama hogguu jetten hin nyaateen dhuge hogguu jetten ka nyaatee dhuge sun waaqa moo uumaadha moo uumamaadha. Ajjuje gaafii kana deebisuu dandeessa namni deebisuu dandeessa harka baasaa ol seenaa. Ini galtee harka baasaatti ol seenaa. Akkas. Tayyee assalaamu alaikum Shariif jirtaa? Alhaa abdii. نقال الحمد لله كم سد الحمد لله جرى والله ولله الحمد كم نقوم عمي نقال الحمد لله Namanna baasa moosila gastichumatu na darbaa jira. Gasticha si darbe na fakkaata manni kiyya kun sirriin jiru mee wanna koppilinki godhame yaa jabaa manni kiyya kun beeytanii Du'aayitti godhaa nama jibbe malee maa nama sakaamii hombuuse maa kun hunduu numa jiraami. Ayyee ati haasawime akkam taate kiristaanummaatti gaafa deebite san deebisan moo akkam si godhan?
Ani deebis gaaffis deebi'een gaafannee wajjin siinaa sofnee ilman dhiisee ta'a. Yeroo takka maal akraarii taateen turre yeroo wayiidha isaanii bee ortodoksii akraarii wayin taane isa jidduudha. Ayi amantii kottiin immoo bakka maalatti waaqayyo beekaadha. Yeroo takka maal arayyuu dhuftee dhukkeen irraa kaaftee turteemi. Ani sini tuqeen beeku. Allahu akbar dhukkeen beeku jetta isaa dhukkeen irraa kaaftee dhuftee. Dhugaa ani ibina mootota yeroo sana wajjin haasa'aa ture kana dhugaa rabbi baay'ee tokkoon sin kabajaa batalee ustaasii Aliin natti fakkaata mucaan tokkoon ture baay'ee yeroo baay'ee deddeebi'ee na gorsa ture. Ustaasni sun illee eddasii ani sin hin turne dhugaa normaaluma waliin haasa'aa turre. Halkan tokko qofa na yaadadha mucayyoo wayii irratti waa walitti dubbanne malee ani sin jecha badaa tokko jedhee hin beeku. Tole amma islaamummaa irra gaafii qabda. Islaamummaa irra yoo gaafii qabatte gaafii gaafadhu. Hee islaamummaa irraa gaaffii hin qabu tokko dhingadda kaleessaami. Siniin barreessa jedhee teessumni keessan akkan sinii barreessu naan eeyyamne. Maal barreessuudhaaf? Shahaadaa qabadhettee barreessuudhaaf immoo gaafii barreessuudhaaf? Ahaa gaaffiidha malee wanta hin arge sana sin gaafachuuf ani malee ani. Gaafadhu kaasirraanu? Lakkibbaa. Maal inni? No. Ani namoota sana gaafannaani ay rakkoo hin qabu naan jedhan ay rakkoo hin qabu eegettanii ani ustaazota waliin beekana beeku isaanillee waan ta'eef deemee hin gaafadhaa jedheen biraa warroota sanaa jechuudha. Ayyee barreessi ture. Ayyee. Waan biraa gaafii qabsan malee gaafii qabda waan biraa? Ani maa gaaffii tokko hin qabu jireenyi lafaayyuu gaaffii natti ta'e maalaan gaaffii nama gaafadha. Maal jireenya lafaadhaa nama hunda gaafiidha maal gaafimaan guutameeti rabbiin si haa laaffisu. Ayyee barreessiiti waan silibeessan gaafadhu homaa rakkoo hin qabu garuu barreeffama hin danda'an. Barreeffamaan namaa deebisuu hin danda'u sii galtee yeroollee akkasitti hin qabu. Asirraa bahee jennaani argachuun hin ulfaata. Yeroo akkana taa'eetiin haasa'u kana malee yeroo qabaatee akkasitti taa'ee barreessuu hin danda'u. Yoo akka tasaatasaatti yoo akka tasaatasaa naa mijaa'e malee hin beeku irraa. Osoo afaaniin gaafattee irratti tura asumatti gaafatte. Natti tolu afaaniin sin gaafachuuf obboleessa ko. Okay. Namoota naannoo kootti argaman gaafannaani rakkoo hin qabu naan jedhan. Ani immoo akka amantii hin jiru ijoollee musliimotaa biyya keessatti wajjin hin guddadha. Garuu isaan akkasii miti jennaan naayi ni gama maal. Islaamummaan kun lama jira moo tokkotu jira kan hin jirudha kan hin sin gaafachuu. Ayyee tole. Alaa kullaan hin barreessi yoo rabbiin na yaadachiise inshaalla si deebisa. Maalani yoo shahaadaa hin qabanne bargaa'es islaamummaa deebi'uu heddii. Ani shahaadaa hin qabanne nan baradhe malee barachuun moo gaaffii nama. Shahaadaa qabachuu maal si dhoowwe duuba? Shahaadaa qabachuu maal si dhoowwe? Yaa obboleessa kiyya zimmi sila amantiin mana moo kan zim jedhanii mana tokko baanii mana tokko seenan. Maali wayi waggaa lama ga'u jirtaa miti isaa akka dhageeffachuu jalqabdeen isirii kiristaana haasa'u musliima haasa'u akka dhageeffachuu jalqabde. Jechuun bakka maalatti homaa qubsaadhaan barnooticha namni natti himin jiru. Yookaan gaafii waan sitti ta'e gaafattee hubachuu qabda malee dhallisaanii akkanumatti hin ta'ani. Jijjiirama wayii agarsiisuu barbaada. Waan beeku jiru waan ta'eef maalan gaafadhane. Ayyee tole. Rabbiin si haa laaffisu ayyee tole. Rabbiin si haa laaffisu kamaal jennare tole. Bashar kamiif jiru? Isa dhayitee gaafattee dheeraadha. San gaafattee dhayitee gaafattee dheeraadha. Lakkaan nama iyyuu hin gaafannu. Ayyee tole. Baqa isiniif hin barreessa dhugaa rabbii ammumaa si keessan. Ayyee gaafadhu. Ayyee barreessi. Garuu gaaffii sana immoo gaafadhee yeroo sirnaa deebistanii namoota sanaan walitti isin fida. Ani yoom kana wajjin walitti deemaatiin oole yaa goobasii kun. Ani eessatti yeroo qabaatee.
Yeroo akkasii qabaadde ani maatii kiyyayyuu akkasii quban qabu ani. Adin lama laale obboleessa kiyyaa dhimmichi dhimma amantiiti waan ta'eef maatii miti. Mikiraatuun karaa amantii tokkoonii ati gaggeessaa amantii yookiin immoo barsiisaa amantii erga taate gaafa namni tokko amantii kee keessa taa'ee maqaa amantiis balleessee maqaa maskiidaas balleessee wanta tokko dalagu sana anamma kiristaana ta'e wanti kun ni eegamu jedhee gaafa dhufee namoota sanaaf walisii fidee gaafadhe ati akka nama tokkotti gorsuu qabda yookiin immoo barsiisuu qabda bar malee yeroon qabu ta'eessuu qabda. Yaa mucayyoo teenya barsi gorsinu wasii gorsinu kana ol gorsi biraadhaa qaba nuti boonu jiru keessaa. Keessaan nama tokko